Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota baay'ee bareedaa ta'e kan namni hundi dirqama guuttachuu qabu tokko isinii qabadhee dhufeen jira. YouTubein tax info akka update goonu yookaan immoo haaromsinu nu gaafatee jira. Kana jechuun yoo haaromsuu dhiifne maaltu dhufa, akkamitti haaromsina, haaromsuu jechuun maal jechuudha? Kan jedhus waliin ilaallaa jechuudha. YouTube Studio keessatti action needed your US tax form will be expired at the end of 24 waan jedhu nuuf himee jira. Resubmit in AdSense waan jedhu nuuf himee jira. Irra caalaan keessan resubmit tax info waan jedhu asirratti argitanii jirtu jechuudha. YouTube Studio keessatti gariin reef isinii baa, gariin immoo duraan isiniif bahee jira. Amma garuu AdSense keessatti diimessee jira. Kan waliin ilaallu ta'a approve ta'uu qaba, dirqama sirreessuu qabdu. Sanaala YouTubein kaffaltii isinirraa dhaaba waan ta'eef yeroodhaan hundi keessanuu sirreessuu qabdu. Waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jechaaga. Duraan akkamitti akka AdSense irratti seennu yeroo dheeraaf irra deddeebi'ee isin agarsiisan ture. Sanaaf immoo playlistii jala seentanii barnoota AdSense keessa akkaataa tax info itti guutanii fi akkaataa AdSense irra seenan, akkaataa AdSense itti banatan waan maraa argachuu dandeessu. Chrome irra seenuudhaan yoo feetan adsense.com jechuudhaan seenuu dandeessu. Yoo feetan immoo AdSense login jettanii seenuu dandeessu, rakkinaa miti. Garuu AdSense irra yeroo seennu duraan YouTube Studio irratti qofa nutti himaa ture. Amma garuu diimessee gubbaa kaa'ee jira, notificationii diimessee jira. AdSense for YouTube, AdSense Ethiopia kan jirurraa gara AdSense YouTube Ethiopiaatti jijjiiruu dandeessu guutuudhaaf foormii kana sirreessuudhaaf jechuudha. Akkasitti AdSense mara keessaniyyuu sa'aatii kana diimatee jira waan ta'eef yeroodhaan sirreessuu qabdu. Hin sirreessine taanaan kaffaltiin baatii dhufaa jirurraa isiniif hin seenu jechuudha. Kaffaltiin sun isiniif hin kaffalamu haga isin tax info kana update gootanutti. Kana update gochuuf diimaadhuma kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemnee sirreessinaa jechuudha. Diisembar 31tti kan inni expired ta'u. Kanaafuu irra deebinee akka nuti haaromsinu yookaan immoo sirreessinu nu gaafata waan ta'eef diimaadhuma as jiru kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemnee akkamitti akka haaromsuu dandeenyu waliin ilaalla. Sanaan dura garuu warri Ireland hin guunne, Ireland tax form warri hin guunne ka Ireland jedhu kana lama ta'ee jira. United States dha kan nuti barachuu deemaa jiru, waliin ilaaluu deemaa jiru. Garuu warri Ireland hin guunne salphaadhumatti tax info ka jedhu kana tuquudhaan lachuu nu irra keessanii submit gochuu dandeessu. Erga tuqxanii booda start form tuqxu. Sanaan booda yesii fi no, yesiif no bakka lamatti isinii fida. Bakka lachuuyyuu no jechuudha. Maaliif tin nambaa hin qabnu waan ta'eef bakka kanatti individually irra keessu. Sanaan booda lachuu no gochuudhaan kaanis no ka jallatti isinii ba'ut no gochuudhaan submit gootu. Tin nambarii hin qabda waan ta'eef jechuudha. Tin nambarii osoo qabattanii sanitti guutamaa hin jiru waan ta'eef maal gootu dhiiftanii submit gootu jechuudha. Warri Ireland hin guunne duraan akka itti guutan barsiiseen jira. Ammallee asumaan isinitti agarsiisee darbuuf. Sanaan booda United States tax info itti gadi buunaa jechuudha. United States tax info. The tax form expired on 31/12/24 nuun jedha. Jala sanatti 2024 gaafa ji'a 12ffaa 31tti expired ta'a. Show tax detail ka jedhu kanatti tuqanna. Show tax detail and documents ka jedhu tuquudhaan gara gajjallaatti gannu buusa. Jala kana kan 2023 ti ka jiru submit new form ka jedhu kana tuqachuudhaan haaraatti deebifnaa yookaan immoo update goonaa jechuudha. Submit new form ka jedhu tuqinaa gubbaatti ol bahuudhaan gara gubbaarratti fida. Start new form jennaanii jechuudha. Start new form ka jedhu tuqinaa ammallee gubbaatti ol deemuudhaan start form ka jedhu kana tuqinaa gara emailii keessanii isin geessee passwordii isin gaafata. Passwordii itti guutuudhaan next tuqannee gara formii eegaluutti nu deebisaa jechuudha. Password itti guunnee next tuqinaa gara formii guutuutti nu deebisa. Formii keenya eegallaa jechuudha. Haaromsuun dirqama, hin haaromsine taanaan erga diimaan kun isinitti boba'e kaffaltiin isiniif hin seenu. Ka jalqabaa irratti what type of account nuun jira. Individually filannee next tuqinaa. Individually erga filannee kaanee ammallee no jennaani. Ameerikaawii miti nuti next godhanna. Sanaan booda select ka jedhu kanatti W8 Ben ka jedhu kana ka jalqabaa filachuudhaan start W8 Ben ka jedhu kana W8 Ben formii tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Gara fuula duraa deemuudhaan formii keenya guutuu eegallee jirra. Kana jechuun akka haaraatti update yookaan immoo submit resubmit gochuu qabnaa jechuudha yeroodhaan. Asitti gubbaatti country qofa filanna. Page tokko irratti tax identity irratti Ethiopia ka jettu qofa country of resident irratti Ethiopia qofa filachuudhaan dabarfanna. Wanni biraa wanni nuti guunnu hin jiru. Foreign wanni akkasii kun optionalidha. Next tuqachuudhaan gara lakkoofsa lamaa dabarfanna. Lakkoofsa lama irratti straight address mara yoo tuqxan waan isin formii isin duraan guuttan maraa isiniif fida. Sanumarra tuqxu
sanduuqa marattu inni nuni guutaa PO box kana garuu irraa haqa sanala document isin gaafata kagara gajjallaa kana postal address kan sanduuqatti raayitii gochuudhaan next tuqnee gara fuula sadaffaatti deemna tax treaty itti dabarfannaa jechuudha. Tax treaty itti haga inni nuuf banutti ni eegna yeroo nu bane foormii keenya itti fufnaa jechuudha. Asirratti gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan lakkoofsa 3 irra jira no I'm not illegal ka jedhu kana filachuudhumaan next tuqannaa jechuudha. Next tuquudhaan gara lakkoofsa meeqa gara lakkoofsa 4 itti dabarfannaa jechuudha. Gara lakkoofsa number 4 itti nu dabarsa. Lakkoofsa 4 irratti asirratti no filanna no filachuudhaan sanduuqa jala isaatti bayetti raayitii goona next tuquudhaan gara lakkoofsa 5 itti nu dabarsa. I accept ka jedhu kana tuquudhumaan next tuqannaa jechuudha. Next tuquudhaan I confirm ka jedhu kana tuquudhaan next goona confirm goonee jira lakkoofsa 7tti dabarfannaa. Lakkoofsa 7 sanduuqa jalqaba jiru irratti raayitii gochuudhaan gara gajjallaatti gadi buunee maqaan keenya qofa confirm goona. Gara gajjallaa gadi buunaan yes I am waan jedhu kana tuqun yesii goonee jirra. Submit ka jedhu kana tuqachuudhaan submit godhannaa jechuudha. Maqaa keenya confirm goonee jirra. So step kanaan haga inni submit erga goonee kaane haga inni approved nuun jedhutti ni eegna. Approve erga gootanii kaatanii dogoggora inuuminaa irra deebitanii guutuudhaaf diimaan ka gidduurraa ni bada kaan garuu hin badu haga daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 approve ta'uudha wanni hundinuu jechuudha. Your tax info has been accepted approved guyyaatti guutame nuuf fidee jechuudha. Gara paymentiitti deebisee isinitti agarsiisu. Gara paymentiitti deebi'uudhaan diimaan gidduurraa sun ni bada. Ka gidduurra jiru sun ni bada diimaan as guddatee taa'u sun ni bada. Kana XX gootanii irraa cufuu dandeessu yoo Irelandii waliin guuttan jechuudha rakkinaa miti. Diimaan kan gidduurraa badee jira kan notificationii keessaa fi ka gubbaarra jiru garuu yeroo fudhata dafee hin badu ka bakka kana jiru jechuudha. Dafee hin badu refresh yoo gootanis gara daqiiqaa 30 wayii fudhachuun isaanii mala waan ta'eef isin guuttanii foormiin sun approved jedhee diimaan gidduurra jiru al takka dhabamnaan rakkina takka hin qabu guuttanii jirtu update gootanii jirtu sirreessitanii jirtu. Barnoota AdSense biraa barbaannaan YouTube kiyya jala playlist jala seenuudhaan bal'inaan argachuu dandeessu ni jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata yeroon sirreeffadha haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.